Bulchiinsi TPLF duraanii Dabratsiyoon Gabar Mikaa'eliin durfamu bulchiinsa TPLF aangoo Leetenaal Jeneraal Taaddasaa Warraadaa dheerachuu isaa ifatti mormeetti jira. Itoophiyaan konkolaataa fe'umsaa gurguddoo anniisaa elektirikiin hojjetan gara biyyaa keessatti galchuu eegaluu ishee ministeerri geejjibaa fi loojistikii beekse. Iraan marii nagaa Paakistaan affeerte turtee kuffisuu ishee ifoometti jira. Pirezidaantiin Tiraampi Doonii Iiraan to'annoo jala oolchuu isheetiin beeksisuudhaan hordofee gatiin boba'aa daballii addaa agarsiisaa jiraachuun himame. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isin biraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'ina oduu keenyatti isin dabarsa. TPLF Bulchiinsa yeroo Tigraayi aangoo Leetenaal Jeneraal Taaddasaa Warraadaa dheerachuu isaa ifatti morme. Bulchiinsi yeroo ammaa Tigraayi bulchaa jiru kan dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin barri aangoo isaanii waggaa tokkoof dheereffame Jeneraal Taaddasaa Warraadaan durfamuu diigee bulchiinsa hoogganaa TPLF'n durfamuu bakka buusuuf akka jiru ibse. Akka ibsa TPLF amma baheetti bulchiinsi yeroo Jeneraal Taaddasaa Warraadaan durfamu diigee bulchiinsa TPLF kan jalqabaa deebisuuf hojjetaa akka jiru ibseetti jira. Waraanni Tigraayi eegaluun dura Pirezidaantiin Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabar Mikaa'el hoogganamu kan ture yommuu ta'u immoo akka ibsa TPLF amma baastetti Dabratsiyoon gara aangootti deebi'uuf akka jiru murteessuu ibsan. TPLF kana kan beeksise walgahii ariifachiisaa koree giddu galeessaa dhaabbatichaa Ebla 7 fi 8 bara 2026 magaalaa Aksuumitti taa'een yoo ta'u mootummaan federaalaa aangoo bulchiinsaa yeroo dheeressuu isaa seeraan ala akka ta'ee fi waliigaltee Pireetooriyaalii cabsee jira jechuun TPLF morme. Mootummaan federaalaa hoyita aangoo Pirezidaantii Taaddasaa Warraadaa waggaa tokkoof dheeressu TPLF ibsa baasuun mormuu isaa ni yaadatama. Ta'us immoo Jeneraal Taaddasaan hoogganaa dhaabaa TPLF kan ta'e yoo ta'u Dabratsiyoon waliin haasa'uudhaan waliigaltee gara Finfinneetti akka dhufu dubbateetti ture. Pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraayi kan turanii fi amma gorsaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad kan ta'an Geetaachoo Raddaa murteen koree giddu galeessaa TPLF bulchiinsa yeroo naannicha diiguuf fudhatee tarkaanfii balaaleffatamu jechuun immoo ibseetii jira. Ibsa TPLF baase kanaan immoo ilaalchisee bulchiinsi yeroo Tigraayi irras ta'ee mootummaa federaalaa irraa hanga wayita oduun kun qindaa'utti ibsi kenname tokkos akka hin jirre ta'us immoo gabaafameera. Itoophiyaan konkolaataa fe'umsaa gurguddoo anniisaa elektirikiin hojjetan gara biyyaa keessatti galchuudhaan eegaluu ishee ministeerri geejjibaa fi loojistikii beekseetti jira. Ce'umsi Itoophiyaan gara konkolaataa elektirikii taasisaa jirtu gara konkolaataa fe'umsaa gurguddootti ce'uu isaa ministeerri geejjibaa fi loojistikii beekse. Akka odeeffannoo ministeerichaa dilbata Ebla 11 bara 2018 baasetti konkolaataan fe'umsaa gurguddoon anniisaa elektirikii hojjetan yeroo ammaa gara biyyaa keessatti galaa jiraachuus ibseetti jira. Kunis immoo ce'umsa konkolaataan elektirikiin hojjetan biyyatti kanaan dura eegalte caalatti kan jabeeffamu ta'us ibsan. Akka biyyattitti konkolaataan elektirikiin hojjetan qofti gara biyya keessaa akka galan sochiin eegalame yeroo ammaa jijjiirama imaammata haaraa taasifamee ta'uu qaba jechuun ministeerichi ibseetti jira. Haaluma kanaan konkolaataan fe'umsaa gurguddoon elektirikiin hojjetanii fi meeshaalee industirii yeroo ammaa kana qaama karoora kanaati jechuun dabalatanii dubbataniiru. Dhiyeenya kana mootummaan baasii boba'aa irraa hir'isuuf immoo imaammata eegumsaa naannoo hordofuun fayyadamuun konkolaataa elektirikii xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuus ibseetii jira. Ce'umsa konkolaataan fe'umsaa gurguddoon elektirikiin hojjetan amma eegalame kun immoo seektara loojistikii caalatti ammayyeessuuf immoo baasii kan qusatu akka ta'u ministeerichi ibseetti jira. Itoophiyaafi UK'n hariiroo damee daldalaafi Invastimantii qaban caalmaatti cimsuuf waliigalaniiru. Jilli ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen durfamuu yaa'ii baankii addunyaa dhaabbata maallaqaa addunyaa bara 2016 Ameerikaa Waashingtan DC'tti geggeeffame cinatti qondaaltota biyyoota garaagaraa waliin mari'ataniiru. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee ministeerri misoomaa idil addunyaa UK Barnoos Chaampoon waliin mari'atan. Qondaaltonni kunneen hariiroo garlamee qaban cimsuudhaan akkaataa hojiilee misoomaa daldalaa fi investimentii irratti walitti dhufeenya isaanii babal'isuu danda'an irrattis mari'ataniiru.
Obbo Ahmad Shideen hojiin haaromsaa dinagdee Itoophiyaa hojjechaa jirtu jajjabeessuu ta'uu hubachiisuudhaan rakkoolee akka addunyaatti damee dinagdee mudate keessatti Itoophiyaan dinagdee dandamachiisuuf hojiilee bu'aa qabeessaa abdachiisaa qaban hojjechaa akka jirtus ibsan. Keessattuu waltumsaa Itoophiyaafi UK cimee itti fufuu akka qabutti kan gaafatan Obbo Ahmad misoomni damee daldalaafi Invastimantii bu'uura haaromsaa dinagdee keessatti shoora olaanaa qabaachuu hubachiisaniiru. Ministeerri misooma idil addunyaa UK Barnoos Chaampoon gama isaaniitiin immoo hojiileen haaromsa Itoophiyaa galmeessitee dabalate haala daldalaa fooyya'aa jiru dinqisiifachuu UK'n deeggarsa misoomaa itti fuftee kan jirtu ta'us qophii ta'uu isaanii marii garlamee taasifamu kana irratti mirkaneessaniiru. Gaheen Itoophiyaan tasgabbii naannawa gaanfa Afrikaa keessatti qabdu dinqisiifachuun tumsa isaanii damee daldalaa investimentii walitti dhufeenya dinagdee qaban daran cimsuuf immoo waliigaluu isaanii odeeffannoo ministeerri mallaqaa irraa arganne ni mul'isa. Iraan marii nagaa Paakistaan affeerte kufaa taasisuu ishee ibsite. Iraan osoo uggurri irraa hin kaafamin marii nagaa Ameerikaa waliin Paakistaan Islaambaanditti adeemsifamu turtee irratti akka hin hirmaanne beeksifte. Iraan hanga uggurri humna waraanaa galaanaa irraa ka'utti mariidhaaf fedhii akka hin qabne ibsuu ishee miidiyaaleen biyyattii Faarisii fi Tasniim gabaasaniiru. Taareen gara Islaambaanditti jiila ishee erguuf akka murtoo irra hin geenye eeruudhaan waamicha marii nagaa Ameerikaa irraa cal'isanii darbuu filatte. Paakistaan biyyoota lamaan jidduutti ergaa daddabarsuu akka riqichatti tajaajilu itti fufte illee Iraan marii nagaa marsaa lammaffaa kana kufaa taasisuu ishee yaaddoo waraana guddaa ta'ee yaadda'uun isaa ibsameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonii Tiraampi marii nagaa kan hin simanne taanaan Iraan akka balleessaa wayita dhaadatanitti deebii hin hirmaadhu jedhu dhagahamuun naannowichatti gara waraanatti deebisuu mala jechuun sodaatametti jira. Pirezidaantiin Tiraampi Doonii Iiraan to'annoo jala oolchuu isaanii beeksisuun hordofee gatiin boba'aa daballii agarsiisetti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonii Tiraampi humni raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi doonii fe'umsaa alaabaa Iraan qabatte takka butuun to'annoo jala oolchuu isaanii beeksisuun hordofee gatiin boba'aa addunyaa 500 ol daballii agarsiisetti jira. Akka gabaasa BBCtti gatiin boba'aa dilbata darbee 500.4 dabaluudhaan barmeelli tokko $95.27 kan ga'e yoo ta'u madaalliin gabayaa Yuunaayitid Isteetsi ammoo 5.9 dabaluudhaan $88.79 gurguramus himameeti jira. Daballiin gatii kuni Iraan waliigaltee dhukaasaa dhaabuu keessatti guyyoota hafanitti ulaa qaxxaamura Hormuz dooniiwwan daldalaaf guutumatti banaa akka ta'u jimaata darbe ibsuu ishee hordofeetiin hir'inni gatii mul'ate ture akkasumas immoo deebistee cufuudhaan amma akka malee dabalus himameera. Haa ta'u malee sanbata darbe Ebla 10/2018 Iraan ulaa galaanaa Hormuz deebistee akka cuftu dooniiwwan naannichatti dhiyaatu kamirrattuu tarkaanfii akka fudhattu beeksifte. Qaxxaamurri bishaanii kun daldala addunyaatiif iddoo murteessaadha. Sababiin isaas immoo boba'aa fi gaaziin uumamaa addunyaa keessatti 20% ta'u sarara kana waan darbuuf ta'us gabaafame. Erga Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 21/2018 Iraan irratti weerara bananii fi taariin dooniiwwan ulaa galaana san keessatti darban irratti tarkaanfii akka fudhattu doorsiste as gabaan akka malee dabalus himameera. Pirezidaantiin Tiraampi bakka bu'oonni biyyattii har'a wiixata Ebla 12/2018 mariidhaaf Paakistaan keessatti akka wal argan ibsanitti turan. Akka ragaan maddee White House irraa argame ibsutti immoo ergama Ameerikaa kan ta'an dursuudhaan itti aanaa pirezidaantii Baayidensiin ibsaniiru. Garuu akka miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasanitti aangoonni biyyattii hanga ammatti ijjennoo ifa ta'e qabaachuu baatanis immoo taareen ammaaf marii kana irratti hirmaachuuf karoora tokkollee akka hin qabne ibsameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hangamaa waan waliin taataniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha GMN subscribe like share gochuu yaada qabdan immoo gara komentirra nu kaa galgala gaarii qabadha.